Yoya ilmanayya shimar kafuni kabajamtoota fi jalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenya kenna oowwan kan onni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin hada qabu isin jechaa egaa kan hundi keessan akkuma beektan guyyaa har'aan kanaa viidiyoo baheen jechuudha. Humni hidhate humni gartee nu qofti ilma namaati lammiileen biyyattiidha kan biroo ammoo ilma namaati miti jedhanii sammuu isaaniitiin olaantummaa akka ilma namaatti ol of godhanii warroonni ilaalan gocha hammeenya gocha gara jabina gocha shukanneessa naatu takka malee naasuu tokko malee ilma namaa rabbiin kabajaan uume waaqni kabajaan isa uume kabaja san hanqisanii ilma namaa osoo lubbuun keessa jiru odoo inni kadhatu ibiddaan akkasitti gubuu jechuun yakka oliti jechuudha. Yakka kana kan ilaallu nuti humna milishaa humna addaa naannoo Amaaraa fi faannoo mootummaan gurmeessee ijaaree qindeessee bajeta gurguddaa fi hidhannoo gurguddaa biyyattii isaanii qoodee mootummatu hayyama kennee fi akka barbaadanitti qa'ee keessanitti naannoo keessanitti abbaa barbaadan Beenishaangul haa ta'u Oromoo haa ta'uuti Tigiree haa ta'uuti sabaaf sablammii kamurrattu tarkaanfii shukanneessaa gara jabinaa barbaadan hojjechuu dandeettan kan jedhee hayyama kenneef mootummaa federaalaa kan Abiy Ahmadiin hoogganamu akka ta'e lammiileen biyyattiis aangoonni mootummaas aangoonni naannolees kana beekuus hubachuudhaas kan qaban jechuudha. Akkuma guyyaa kaleessaa naannoo Tigraay irratti duugaan sanyii raawwatamee lubbuu ilma namaatti salphiidhaan rashanaa ture san har'allee odoo xiyyiidhaan dhahanii nama ajjeesuun jiru. Namni badii malee maal afajjifama jechuun osoma jiru odoo lubbuun keessa jiru obboloota isaanii ammoo koottaa laalaa dhaabbadhaati obboleeyyan keessan akka nuti itti dararaa jiru akka itti nu gubaa jiru akka itti nuti gartee gocha gara jabina dararaa lubbuu kanan jedhamne azaaba addunyaa kana taakiraa sontiin ka addunyaa kana fakkaataati ilaalaa jedhanii obboleeyyan isaanii haadha abbaa ilmaan maatii bakka tokkotti fidanii yaamanii walitti qabanii agarsiisaa lubbuu isaanii irratti akkasitti ilmi namaa taphatanii jechuudha. Ummata kana wajjin ummata nama nyaatu wajjin ummata lubbuu namaa lubbuu bineensaatii miti lubbuun bineensaa kabaja qabdii bara gadamsa tokko faayidaa fi bu'aa tokko malee dhaggeessitu bineensa bosonaa yoo qeerransallee ta'e gogaa irraa baafachuuf gogaan isaa waan si fayyaduuf qeerransa sana ajjeesuu malta. Leenca soo ta'e gogaa isaa gishee isaa sana irraa baafachuuf ilkaan isaa kottee isaatii fi waan adda addaa irraa baafachuuf yoo ta'e malee bineensi bosonaayyuu kabaja qaba miidhagina qaba tuuristii sii fida. Garuu ilmi namaa yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa keessatti ilma namaa walitti qabanii ka jumlaadhaan rashanan ka jumlaadhaan guban bara Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa bulchu keessa agarre jechuudha. Kanarraa maal hubanna ilmaan Oromoodha? Nuti kanarraa maal hubanna? Gocha guyyaa kaleessaa abbootiin isaanii harmaa fi harka nu ciran siidaa anolee calanqoo hanga himamee ol akka ta'e nuuf mirkaneessaa jechuudha. Hanga seenaadhaan hayyoonnummaan Oromoo nuuf himanii nuuf ibsan caala gochi isaanii gocha hammeenya gocha gara jabina gocha shukanneessa duguggaa sanyii fi yakka gurguddaa akka isaan amma dura raawwatan nuu mirkaneessa jechuudha. Gocha irra isaan ilmaan Oromoo irratti ilmaan Beenishaangul irratti ilmaan Tigraay irratti raawwachaa jiran adda baafnee ilaallu jechuudha. Seenaa kaleessa isaanii san daranuu nu mirkaneessa jechuudha. Jaarraa nuti keessa jiru jaarraa 21ffaa keessa. Jaarraa 21ffaa keessatti gochi akkanaa kun gocha akkaan balaaleffatamu gocha fudhatama hin qabne qaamni gocha kana godhe qaama mootummaa federaalaa irraa hayyama argatee hidhatee leenjii fudhatee bajata biyyattii gurguddaa ayyoo fi abbooteen irraa dirqii maallaqa qabanii guuran kataa jedhan daafaasini barreessan miliyoona 600 karaa saasan itti binna jedhan kagartee gubbaa adda addaati wal fixansan naannoon Amaaraa guuratee faannoo santu arra ilmaan Oromoodhaa gubaa jira lubbuudhaan. Maallaqa Adaanach Abeebee magaalaa Finfinnee irraa bajata meeqaatam naannoo Amaaraatti fandii gootu isaan misooma dhiisanii meeshaa waraanaatti bitachuu akkamitti babal'ifannaa lafaa gaggeessine jechuun leenjii garaagaraa fudhatanii ilmaan Oromoo fixaa jiranii jechuudha.
mallaqa mootummaa federaalaa gibira akka gibira uummata irraa guuramuun lammiileen biyyattiidhaa ajjeefamaa jiran. Har'a namni viidiyoo sana agare. Har'a namni gocha akkasii agare. Kan shukannoofne, kan qalbiin isaan cabne, kan gartee xiqqoollee hadooddi hin qabne, kan dhiigni isaan danfine, kan xiiqii keessa hin seenne, kaka'ee hin falmanne, kaka'ee gartee obboleessa isaatiif sagalee hin taane dayyuusa. Sun ilma namaatii miti baay'ee. Har'a addunyaan biyyoota humna qabaniifuu sagalee ta'aa jiran. Nuti ammoo mootummoonni addunyaa isaa ta'aniiti miidiyaaleen biyyoota humna qaban yoo ofii ta'e malee nuuf sagalee nuun ta'an. Miidiyaan isaanii dhimma kennan gabaasu. Dhimma kennarraa dantaan qaban. Dantaan isaanii dantaa akka yugureeffaa yeroo tuqamu. Dantaa siyaasa isaanii waan tuqamuuf addunyaan guutuun gurra kennitiif jechuudha. Akkuma warra Falastiin waggaa 70 ajjeefamaa boombiin itti roobaa jiru addunyaan gurra dhooggate siis akkasumas dhooggatan jechuudha. Yoo ati kaatee falmattee kataatu taate malee. Har'a garuu gochi kun hundi maalirraa ka'ee ta'uu danda'e? Rakkoo maalirraati? Sammuu keessa of gaafattanii jirtanii? Gochi akkanaa biyya san keessatti raawwatamuun keessattuu sabni Oromoo akka sabatti tokkummaa qabaachuu danda'uu dhabuu isaati. Wal dhaga'uu danda'uu dhabuu, qoqqoodamuu mataa fi miila addaan hiruutu kopha kophaa si nyaata jechuudha. Akkuma sangaa adii fi sangaa gurraachaa waraabessi kopha kophatti nyaata jechuudha. Har'a akka sabatti waan tuffatamteef si ajjeesuun abboo gaala isinitti dhufa. Akka sabatti tuffatamtee har'a akka barbaadan si godhan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf odoo gochaan kun mootummaa naannoo Oromiyaa qaqee Oromoo irratti ta'e balaa akkamtu miidiyaa mootummaa ETV ejensi mootummaa miidiyaa Itoophiyaadhaa Prime Minister Officein paarlaaman biyyattiidha walitti qabamee booya taaziyaa taasisaa dhiiga bu'a paarlaaman biyyattiidha odoo lammiilee naannoo Amaaraa ka ta'an taate naannoo Oromiyaa keessatti ka gochi kun gaggeeffamu ta'e gocha sobaatiin gocha dharaatiin obboloota kenna qe'ee Wallaggaa yakkaan jiranii sobaan kijibaan yaa Oromoo Daani'el obboleessa kennan beekanii Daani'el Wandimmoo addababaayii Dambidoollo irratti ajjeefame ilma Oromooti. To'annoo caasaa tikaa poolisii harka bulchiinsa magaalaa jara osoo jiru qaama mootummaa. Biyyi sun biyya seera tumatteen hin bulle biyya abbaan barbaade akka barbaadetti bulchu biyya ilmi namaa keessa jiraachuudhaaf wabii tokko hin qabne wabii hin qabdu biyya san keessa jiraachuudhaaf garantii hin qabdu. Yoo maqaa shaniitiin si akkan odoo seeras dhiyeessuun jiru odoo siidhanii si adabuun jiru odoo ragaa sirra sassaabachuun jiru garuu kan miseensa shanees hin taane kan deeggaraas hin taane mormitoota jarmee siyaasaas haa ta'uuti qaama qabu maqaa shaneetti dhoobuun itti maxxansuun Oromoo ajjeesaa reebaa hidhaa mana hidhaa keessaallee baasanii ajjeesan ka biyyaa baqatalleen biyya ambaa keessatti nagayaan jiraachaa hin jiru. Amaanu'eel Wandimmoo addababaayii gubbatti suuraa Abiyyi Ahmed duratti rashaname. Gaafa rashanamu kana warroonni nafxanyaan yookaan mootinuu warroonni illiitiin Minilik kakaleessas harkaa fi manurra ciraa turan. Maal godhan? Suuraa Amaanu'eel Wandimmoo viidiyoo isaa fuudhanii goofandimii itti banatanii mallaqa itti guuraa turan. Nuti waan san riipoorti goonee jirra. Mallaqni sunoo harreessa jira. Mallaqa reeffakeetiin sassaabatan reeffallee si jalaatan atiin hin falmattu reeffakeetiin birrii sirraa guuratan reeffakee ammoo kiyya siin jedhan ufumaa sejjeesanii si fixanii ilmaan Oromoo viidiyoo waraabaa kunoo akkanatti kana gochaa jiranii siin jedhan. Kan hundaaf gocha kana hundaaf kan itti gaafatamu bulchiinsa biltsiginnaa kan Abiyyi Ahmediin durfamu akka ta'e sabni keenya ummanni keenya lammiin biyyattii sabaaf sablammoonni hubachuudha qaban. Biyya san keessatti sabaaf sablammoonni
والدندن والقمنو ولين قدند والقطع mirga qabanne qaif qabeenya kennirratti abbaa lafa abbaa biyyaa taane hiree mataa ofiif murteeffachuu ofiif bulchuu fayyadamne jiraanna yeroo namni jedhu gocha akkanaa kana sirratti raawwatan ummata kana wajjin biyya takka keessa jiraachuun ni danda'ama sammuu keessan gaafii of gaafattanii jechuudha ilmi namaa akkamitti ilma namaa diqqollee naasuu tokko malee gocha gara jabina osoo akka abadan odoo hidhuu hin danda'amu odoo seera to'annoo jala oolchuu hin danda'amu gocha kana hundarra raawwatan garuu kana yeroo jennu kan viidiyoo nuti agarre har'a oromiyaa keessatti godinaalee oromiyaa garaagaraa keessatti okay har'a namoonni isaan akkasitti abaddaan guban namoota 5 ta'uu malan ka viidiyoon gadi hin bahin ilmaan oromoo walloo jumlaadhaan gubaa jiran miidhaa qaamaa ciccimaa irraan gahaa jiran qabeenya isaanii jara barbadeessaa jiran seenaa fi duudhaa aadaa isaanii achi balleessuudhaaf akka hojjechaa jiran qaamni faannoodhaan ijaarame ni dubbata paartiin abin kan eeggadda muummicha ministeeraa wajjin paarlaamaa gamtaa awurooppaa akka afrikaatti dhufa wajjin ni dubbatan himanii jiran akkaataatti oromoo kana doominee godhanii naannoo sana irraa balleessuu danda'an akkaataatti lafa babal'ifatan seeraa fi tarsiimoo kaawwatanii deeman kuno obboleeyyan keessan akkana gochaa jirra hin agartanii miti qa'ee kanarraa buqqaatee oromiyaatti galuu qabda wasiin jedhan maaltu si akkam goota situationii ati qabdu maali qa'ee san gadhiiftee taruu qofa jechuudha odoo kana ijaarsi agarsiisan borillaatiin akkas ta'a haga ta'uu jettee harka marattee teetteedha qa'ee sanirraa gadhiiftee fi danda'a jechuudha warri waraariin warri ammoo safaariin dhufee qa'ee keessan irratti qubachuun eenyummaa akkasii balleessaa deemanii jechuudha. Kana baay'isa wayi milishaan faannoo naannoo Amaaraa qofa osoo hin taane mootummaan federaalaa gocha kana istiin yaa'u raawwachaa jira. Guyyaa kaleessaa Gindabarat irratti magaalaa Gindabaratitti ilmaa fi abbaa maqaa shaneetiin rashanan maaltu addaan jira osoo to'achuu danda'an jarri kun miseensa shaneetii miti deeggartoota shanillee miti abbootiin gadaa oromoo karrayyuu jilbiinfachiifamanii gara jabinaan sammuu surrii irra dhahamanii kan jumlaan ajjeese qaama mootummaan samanii jira human rightiin Itoophiyaa yookaan falmaan mirga namaa mootummaan dhaabbate sunu qoratee mirkaneeffatee gocha abbootii gadaa oromoo karrayyuu irra raawwatame akka qaamni mootummaa raawwate ragaa ba'ee mootummaan samanii jechuudha akkamitti addaan baafta jechuudha kanaaf biltsiginnaa fi faannoo ija takkaan ilaalaa gargar baastanii hin laalinaa kasiniin jennuuf kanaaf jechuudha ilmaan oromoo meeqaata midhaa keessaa baasanii rashanaa jira viidiyoo argitanii jirtan Boorana keessatti Gujii keessatti Wallagga keessatti Jimma keessatti ijoollee xixiqqoo manadhaa keessaa baasanii ijoollee waggaa 14-15 rashanaan jiranii hin agarree waan irraa har'allee agartan kana bornii irraanfattan akkas ta'uu hin qabdan akkas ta'uu hin qabnu kana yeroo isiniin jedhu sababa isiniin jedheef qaba Hacaaluun maal jedhe yaa waa irraanfachuu yaa nuyi maaliif waa irraanfachuu baay'isna jechuu abiyyi kana si beekee shorti miimooriidhaatiin isin jedhe waan kaleessaa yaadattu kanaaf shorti miimoorii waan ta'aniif ka barbaaddan irraa kutaa kaan akka feetan godhaa deemaa hin irraanfatanii dabar torbaan tokko yoo isin tasaakkae yookaan ammoo itti milkooftan jidduun dhaabdanii cacataa kana achi boodallee dagachiisaa shorti miimoorii waan ta'aniif kanaaf biyyi paarlaamaa gubbaa ta'isitti miidiyaa gubbaa kanaaf oromoon akka sabatti salphina hamaa keessa jira salphina jabaa keessa jira ummanni keenya sabni keenya lammiin keenya kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akkuma bara 2014 15 16 17 hanga 18tti tokkummaa qabaannee qabnu san akka sabatti akka jaarmaa siyaasaatti jechaa jiru akka ummatatti akka hawaasatti yoo tokkummaa keenya san ka deebifannee falmannu taate malee
boris iftaanis boochi siraan dhaabbatu ima bootta jidduun boqotta in bootta jidduun boqotta hafuura baafachuu hin dandeettu jechuudha. Ummanni kun ummata yakka gurguddaa raawwate viidiyoo isaanii mootummaan addunyaa illee garan dhugaa dubbachuuf namni lammii biyya fedhe yoo kan agare waan akkanaa kana laaluufu viidiyoo san xumuruu dadhaban argee obboloota keessan akkatti dararaa jirru koottaati ilaalaa yeroo isaan jedhanii gaazatti roobsanii nama lubbuun keessa jiru akkasitti guban faannoo kanaaf har'a bajanni magaalaa Finfinnee irraa gadhiifamaaf faannoo kanaaf Abiyyi Shimallis Abdiisaa miliyoona 100 ka kenne faannoo ilmaan Oromoo akkanatti dararaa jiru kanaaf oppiidiyoon naannoo Oromiyaadhaa birrii miliyoona 25-50 qooddiif jechuudha. Maallaqa Oromiyaa kennitu saniin fixan jarrilee fixaa waan jiraniif jechuudha. Ka Oromiyaa keessa jiru Pilipii Bilchiginaa naannoo Oromiyaa fixaa jirti. Ka Oromiyaa ala jiru akkana darramee jiraata. Ka biyyarraa baqatee biyya abbaa baqaa jiru illee darramee jiraata. Eessa haadha inu akka maataanu falli kenna maali? Kabaja dur qabnu dhabnee bara. Homaan fidan jedhaniitii bara. Homa takka fiduu hin danda'anii. Bincaaccoo handi saammantu dhoolaqanno jedhanii Hacaaluu ajjeesan. Miidiyaa Oromoo cuban. Mana maamatuun hayyoota Oromoo hidhan si ilaalanii bara. Hacaaluu hidhanii guyya mala miijitee teettee na dabattee. Hayyoota kee hooggantoota kan hidhanii torbaan lamaa sadiin kan caaccatee hin callistee. Miidiyaa kee cufan guyyaa 2 torbaan 3 shoortii miimoorii daga. Shoortii miimoorii waan taataniif ችግር የለውም qorannoo hamaa qorannoo cimaa isinirra geggeessanii Oromoon amala akkam qaba ummata akkamii